تيتي حياتي يمكن هزيفة بايت كنا قالتومي نمني نمن قالتي فن ربي وفي اللي قالت هم بيكو يجو ربي وفي اللي قالتي من جانكون يجو ده حياة يمكن هزيفة نما أناف قالتها قدّا كحنجر تريني كي يكيسا إرجع فولت دبلمنيتي أبشرنا جتشو ماله والله لذي إشي جتشو نا أنا في نما أداتي حياة جتشو لقاربي لبتشوف أني أكيد شايف سنبيكو لقارب بتشوف ربين هريا أكنا إسني حاكم إسين ورك إله لقومت ده حبا جدا مساني نما أمال إسين جيرمني أكو بيفا إشي أكو قباني شيء أدي كيسي سلي أدي لقارب بتشوف واي إشي دبّدين في هريا أكاس ندوكا تاتي أرجيهم بيكو يوجد هنكوا أمس كان كإشي ننكوا جتشو لقارا قرويسين لقارا بيدو بتشوف واحد ندوكا تاتي ندوكا دبدي وان أوفينيات ترى تري أوفينيات بدينو أرانيات فوتة نافلات تكوفا حياة كأمسا إسي ترى إرجاف أني أسقالي لفكنا قالي لقيترا يوتيوبين كي يبادي لقيترا يوتيوبي إشي كأبدو فوتة دبي إشي هم بيتنا كتي هجتشا أكتي نت هجتشا بيا عرباتي غرا تكون فيديو هجتشا غرا تكون غرا تيك توك نمنا غرا ميديا كل برنامج تاسسو حياة جتشودا har'a simmoo YouTube kiyya amma kana lammaffaa kanas isheedha tana luka dhaabatte dhugaa rabbii galata kee ani si deebisuu hin danda'u rabbiin si haa deebisu maatii channel warroonni channel kiyyaa taatan rabbiin obboleetti akkana isinitti haa qabu dhugaa rabbii isinin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jechaa nan gammade maaliif hin gammade munaa jechuun keessan dhuguma nan gammade dangaa dabarfadha YouTube kiyya kana subscribe na godha share na godha namoota hedduu bira akka gahu namarraa baratu beekaka wallahi waan namarraa baratu har'a obboleetti kiyya kana hayaati yookiin ummu huzeyfa galateeffachuu dhufe galanni ishee ammallee hin dhumu dachaadha ani deebisee hin danda'u namni galata namaa deebisee hin danda'u rabbiin galata ishee isiif haa deebisu wanni isiin na duuka taate waan addaati haasa'amillee dhumu ani erga lafa kana Itoophiyaa jedhamu kana seene ji'a shanaffaa jechuudha ji'a shanaffaa kana isheen na duuka lakkoofsiste ani YouTube fuutee YouTube ofii waan ofii biddeena ho'a irra kati nyaatu fuutee naaf laatte dhugaa rabbi hayaati jechuun isa darbiteen dhiifne ani bakka bujunjuree maal jedhee yeroo sanillee rakkoon garagaraa na qunnamii sanillee fudhadhee keessa kiyyatti akka sammuun kiyyan jeeqamne YouTube sanirratti akkaan hojjedhu na taasiste ka'ee YouTube isi sanirratti illee hojjechuun nan eegalee ammallee ergumaa hin gitintira haalli biyya keessaa tokkoffaa nama mijatu viidiyoo firii taatee hojjechuuf dirqama mucaan kun gaafan ani galurraa qabeetiniin ama gaaf kaanii dhugaa dubbachuu fi nagaafateen turte lakkoofsa namaa yeroo san bilbili kiyyallee waan badee fi yaadadha waan ta'eef dhugaani wallahi akka jedhe dubbadhu akka jedhe haasa'ullee hin beeku dhugaa rabbii dubbachuu garuu isheen mucaa gaarii mucaa jabduu mucaa cimtuu garuma hundattuuyyuu amala qabeetti fi namaaf yaaddi dhugumatti anaaf isheen nama qaama wal arge ila waan biraa dhiisati jechuudha anaaf hayaat bilbilumaan jechuudha wajji haasofne hin beeku darbinee yoo akka tasaa wal argin akkanumatti rabboomumaaf wal qaban nama kishee argeen beeku dhugaa rabbii hin jijjiiramne jechuudha gaafa durallee YouTube san kaateenaa kennitee irratti hojjedhu jettee anillee xiqqoo namni hin jiraa miti yeroo jeeqamu tokko waan tokko hojjechuu hin danda'u jechuudha gaaf kaanii ammallee oluma kaatee ammas gaafa tokko ka'eetiin YouTube lammaffaa kana gaafa bayullee gaafa banu jechuudha dhiifama gaafa YouTube lammaffaa kana banullee fuutee narraa fudhatte jechuudha si qarqaara sannaa kenniteen dhiifne ilaala sannaan kenniteen dhiifne kanallee fuutee naa kennite kanas fuutee naa kennite na bira dhaabbattee liivii irratti seente sa'aatii isaanaa taphachiiste dhugaan akka jedhee waa'ee ishee dubbadhu qabu maaliif hoo jettan ilmi namaa kun wallahi hiriyaa yeroo ammaa hin beeytan isinu hiriyaa jechuun yeroo ammaa kana keessatti tamti nagaan jirtu lafa kanarratti balal ni beeytan isin keessattu ijoolleen biyyoota arabaa warroonni garee garagara keessa jirtan sirriitti beeytan jechuudha akkaataan ilmi namaa jiraachaa jiru mucaan kun immoo
wallahi nama addaati rabbiin akkanarraa isin jijjiirini wanna isin naataate ol rabbiin isi haa ta'u sajaa isi rabbi isi haa kafalu ani wanni isin naataate wanni isin na duuka taate dhugaa deebiseen danda'u ila ammattis deebiseen danda'u isin imootu dhugaa rabbii du'aa hinaa godhaafi mucattiin kun mucaa jabduudha akkanarraa rabbiin amala isin jijjiirini haalaaf amalli isi baay'ee namatti tola nama namaaf yaadu nama namaaf cinqamuudha wallahi annama qisi argen beeku namni gaafa namni tokko amma warroomtumti feemasoonni warroomti gati guddaa mallaqa kanarra argetan warroon YouTube sakandii takkatti bananii yoo san subscribe isaanii 4,000 3,000 ta'uu danda'an isaan sun mallaqatti jijjiiranis bitadhu sin jedha namoota hedduu arga YouTube gabara jenna feemasootuma jechuudha YouTube isaanii akka bitadhu fedhanii namoota hedduutu ture dhugaa YouTube bitatina YouTube bitachuurra ati caccabsitee barattee ufii keeti yaalu caala malee ijoolleen hedduu nama keessan dhuftee namoota YouTube bitatuuf akkas miti kanaan odoo silaa namni akka haya mucaan kun fuutennaa kennite miti ishee dadhabee isheeti miti garuu mootu jechuudha namoonni buraammoo akka ati bitatu fedhan ai caccabsi baradhu siin jedhan ai akkaataa viidiyoo itti hojjetan akkaataa edit itti godhan kana baradhu jedhanii sin gorsan isin kun waan guddaa naataati wallahi isa lammaffaa kanarratti illee guddaa naataati inni guddaan isa ufii fuutennaa kennite sun gatii meeqatti akka gurgurattu hin beeytan isin jechuudha YouTube money ta'eef yookiin subscribe kuma tokko qabu irratti hamma inni itti gurguramu ni beeytan yookiin kuma 100tti gurguramu ni beeytan fakkeenyaaf money taasisanii kaanii gaafa YouTubein doolaara lakkaa'u eegale kuma 200 ijoollee bitti beeyna yeroo san biyya arabaa jira mucaa wayii kuma 200 YouTube bitte otoo irratti hin hojjetin annama isheen irraa bitte nan beeka viidiyoo san odoo irratti hin bitti kumni 200 ishee bishaan dhugde maaliif akkas ta'a subscribe guddaa qaba xiqqoo jechuudha YouTube sun hin ta'u waan hojjetu tokko ofii keetitti dadhabi hojjedhu anaafa mucaan sun kennaan isin naa kennite abadan na keessaan ba'u wallahi lazim hanga jiruutti jechu jiruu kiyyaatti waan YouTubein isheen naa kennite sun inshallah amma erga kana tokkotti cibse isarratti illee ni hojjedha jedhee abdii qaba YouTube isiisanillee isinii beeksisa wannin kana kaase waa'ee mucaa kanaa dubbadhe hiriyoota kiyya warroonni keessaa wal qunnamnullee warroonni na hordoftanillee wanni ani isinii dhaamu tokkoffaa amala qabaadhu dhugaa rabbi ati amala qabaatte kijibuu baatte taanan nama dhiisi bineensa bosonaa wajjillee hin jiraatte dubbii fiddee deebisuu dhabde taananiin ati eenyuma wajjinuu ni bulta garuu immoo haa ebaloo akkana jetti haa ebaloo akkas jettee gaafa jette ni dogongorta yeroon amma ammoo biizinasa yeroon amma ammoo yeroo jabaatanii tattaaffatan miidiyaa kanarraayyuu namoota hedduu faayidaa argataa jira kota YouTube illee banadha marrakkoo qaba warroonni isinitiin tollellee YouTube keessan viidiyoo muraasan ofii keessan hojjedha booda warro TikTok live irratti dhuftanii waraabbatanii irratti hojjechuus viidiyoo gadhiisuu dandeettan carraaqqadha dalagadha tamaman arabaa bichaa miti ani waan ta'e nan beeka YouTube keessan irratti inshallah na deebi rabbi na deebise ani yeroo sanillee jechuudha namittiidha wal fidhee kaane jechuudha YouTube guddicha san irratti akkasumatti ila gizeen gala garuu gara kilaasikiyaatti gizeessan jechuudha gaaf isheen kaameraa mana keessa galchite gaafma kaameraa mana keessa galchite kaatu isiniin hima jechuudha warroonni kaameraa mana keessa jira kanaaf maal jettan gaaf kaameraa mana keessa galchite kaate waanan hojjedhu viidiyoon hojjedhu sanan agarte gaaf kaani viidiyoo kana kaastu malee naan jette viidiyoo kana qixxee kaase qixxee dhiise wallaalummaa kiyyannatti hima ammallee yaadadha sa'aatii magribaa deemne misaa waan nyaatiin bakka iddoo tapha ijoollee deemne teenne namichatti himte nagaafatan hin hojjedha maan rabbe namichi maan naan jedhe dhugaa rabbii isiniin jedha waa'ee ijoolleen samoonii yeroo ani viidiyoo boo'ichaa gadhiise san irratti dhagayii Faatumaa naan dhiifama dhagayii naan jedhe wanni takkasii himu naan jedhe viidiyoo kee hojjedhu naan jedhe gubatte immoo yeroo kana namittiin jechu hojjedhu garuu ilmaan tokko teettee bootee viidiyoo YouTube keetii irratti gadhiifte ana masee hordofaa naan jedhe waan boo'ichaa maaliif ati mana kiyya jirtaa wani namni su ai waan biraati malee kun wanni manni keessatti rakkadhee booyuta kalleen jiru akkasoo taate rakkoon qabu garuu
maali video sanuu kaafta isiitu kaasinaan jedheen video san hin kaasini hin beekamoo namichi jechuudha TikTokin isaa gara miiliyoona meeqa qaba garuu isii akkitti isiin arguu dhabde bicha hin beeku ani nama suur akkaseeti an suura majaarsa kee yaatuyyuu TikTok irratti hoo arge hin danda'uu jette namitti sun jechuun jennaanini ani suura jaarsa keetii maaltu nagalchaan ufii keetii ufii kiyyaa akka fedhen ta'a kan jedhu gaafa san jechuudha ergasii namichi sannaa heeyyame isilleen ergasii agalolte bakka hojjedhu jettee wal fixiinsanii beekaka sa'aatii hirriba keetii hojjedhu jedha sa'aatii hirriba kiyya gacufadhee balbala jala jechuudha kilaasii tiyya carqii jala ukkaamse akkasitti viidiyoo hojjechaa ture mana arabaallee teettan mucaan kun inni barumsa guddaa namaa taati YouTube sannan kenite kaate YouTube haare banetti monitaate dhugaa itti gammade maaliif cimtuu namaa kataate anallee barumsa sirraa baradhaa bar nuti bar yeroo ammaa kanatti halkanii guyyaa rafuun qabnu sa'aatiin itti rafuun darbee jira sa'aatii itti sochoonu malee sa'aatii garamiin bitaa galchina amma faasa amma ani in hojjedhu malee Facebook irratti illee Facebook illee warroon irratti fayyadamuu dandeettan warroon footoo poostii godhuu dandeettan banadhaa itti fayyadama garaati TikTok illee irratti fayyadama zim jetani online gubbaa taa'u hin fayyadaan qabu isin jechuu barbaadar ammoo viidiyoo isinitti dheeressee jira hama viidiyoo biraatti walitti deemnutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh warroon channel kiyya inshallah viidiyoo itti aanu isin hojjedha galata keessanillee hin dagannee isin jechuu barbaada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh